Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo biyya Kaanadaa fi olloota isii jiraattan maraaf guyyaan ayyaana hambalee Edmonton yookaan Edmonton Heritage Festival waggoota 49 dabraniif magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u biyyoonni 86 lammoo irratti hirmaachuun aadaa, afaanii fi eenyummaa isaanii addunyaatti mul'isu. Maarree tattaaffii fi qabsoo yeroo dheertuutiin booda waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa Oromoota magaalaa Edmonton waliin ta'uun Oromiyaa bakka bu'anii bara kana yeroo lammataatiif ammas Oromoo fi Oromiyaa haala adda ta'een dirree addunyaatti beeksisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Ayyaana gaafa hagayya 5 hamma 7 bara 2023 gaggeeffamu kana irratti aadaan nyaataa dhugaatii, aadaan sirbaa akkasumas wantoonni eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa calaqqisan ni dhiyaatu. Manguddoonni, hawwan, qeerroo fi qarreen magaalaa Edmonton ayyaana guddaa kana irratti Oromoo fi Oromiyaa guddisanii mul'isuuf sochii addaatti jiru. Kanaaf Oromoonni Kaanadaa, United States fi addunyaa hunda keessa jiraattan yeroo boqonnaa keessan bara kana magaalaa Edmontonitti akka dabarsitan hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton kabajaa guddaan isin afeeraniitu jiru. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbila 78 duwwaa 8 duwwaa 2 85 92 argachuu dandeessu. Teessoon teenya Edmonton Expo Center yookaan Borden Park 110207 Street Northwest yookaan 102 Edmonton ABT 5B 2C5 uffata aadaa keessaniin faayama bareedaa koottaa guyyaa seena qabeessa kana nu wajjin dabarsaa akkasumas Oromoo fi Oromiyaa addunyaatti waliin haa beeksifnu isiniin jenna. Waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmonton.